On, kai. Yaalan qabsoo bilisummaa Oromoo fi walabummaa Oromiyaaf jecha wareegamaniif daqiiqaa tokko haa yaadan. Okay. Hogganootaa fi miseensota adda bilisummaa Oromoo keessummoota keenya asitti argamtan hundaa baga guyyaa wooboo fi waggaa haaraa gammachuu fi hawwii qabu isin ibsa. Gara kabajaa guyyaa wooboo yeroo deebinu akkuma bara wal yaadachiifnu addi bilisummaa Oromoo qabsoo hidhannoo bara 1970 keessa humna Jaaleelemoo Qilxuutiin hoogganamuun Harargee Baddaa Caccaritti akka eegalame seenaa nu ibsa. Jaaleelemoon osoo hin turiin baatii hagayyaa bara 1974 keessa humna isa jala jiru humna isa waliin ture galii waliin lola guddaa geessisanii Caccar bakka Xirroo jedhamutti wareegamuunsaas yaadatamaadha. Sochii addaawaa qabsoon yeroo garaagaraa gaggeessuun bara 1976 keessa bifa haaraan naannuma bahaatti addi bilisummaa Oromoo qabsoo hidhannoo deebisee gadhaabe. Wooboon qacalee sochii fi jaarmiyaa isaa bal'ifatee osoo jiru rakkinoota gugurdaatti isa mudatee ture. Wooboon lola mootummaa Sumaalee 1977 mootummaa Dargii 1978 fi fottoqinsaa fi jeequmsa keessaa dhuma 1978tti uumameen injifannoo keessa ba'uun qundaalotaa fi hoogganni bakka adda addaa lola irra turan walitti dhufanii walgahii dhuma 1979 godhateen murtii jajjaboo dabarsa keessaa tokko amajjiin tokko guyyaa wooboo ta'e akka kabajamu murtaa'e. Humni kaayyoo fi cichoomina qabu rakkoo fedheenuu hin injifatamu faca'uus hin danda'u. Kanaaf waraanni bilisummaa Oromoo ayyaana tokko kan maqaa isaatiin sadarkaa dhaabaatti kabajamu qabaachuu qaba jedhee yaada murtii kanaa dhiyeesse itti aanaa hayyuu duree yeroo sanaa Jaalgadaa Gammadaa ture. Ayyaanni inni duraas amajjii tokko 1980 sirna ho'aan kabajame. Eega gaafa sanaa kabajaan ayyaana kanaa sadarkaa dhaabaa darbee uummata Oromoo mara biratti bara baraan ni kabajama. Nutis kanuma kabajaa jirra. Wooboon wabii fi gaachana uummata Oromooti. Hiree saba guddaa gabroomeeti. Saba Oromoo biyya Oromoo bilisoomsuuf ittisaaf ijaarsa Oromiyaa boriiti. Bilisoomsuun ittisaaf ijaarsa Oromiyaa boriiti. Abdii fi gaachana uummata Oromoo fi Oromiyaati. Barri haaraa kun bara injifannoo bilisummaa akka nuuf ta'u hawwiin qabu irra deebi'ee isinii ibsa. Injifannoon uummata Oromoof waan na caqasaniif galatooma. Amine, gaggeessaa gaarii. Abajua
kabajaa fulfinaa itti keenya gudoo isa gambaranaa hagammaan nu waliin kabajaa fulfinaa. Agama videru bubi gabenya se tuda manchase Jarmani bahi itidanda bame sabji gamso sabaga basni dangame Dhammani sarabu mise sori daba ubachu hanga kanware kabaya dadaba Dhammani sarabu mise sori daba ubachu hanga kanware kabaya dadaba ubachu hanga kanware kabaya dadaba Utala jawa gorage jabane nagira saburu kagami murade Okani ramnani namandarate Otoni saume warri fedi dunfa papa orajite Otoki saume warri fedi dunfa papa orajite Baganagayan duftan dursa walin jenna Kabajudha bane guyyaa lakkuu kana itti keenya kunoo isa kambarana hagamaan nu waliin kabajaa fulfina itti keenya kunoo isa kambarana hagamaan nu waliin kabajaa fulfina Sumora jilli walqindeesse miilaan bu'ee karaa shinni gati qaban shiftoonni karaarraa addambaa shiftaan qawween fite mara addambaa shiftaan qawween fite mara. Ayyu dureen kufnaan qabsoon adiyoomte hoggana waalta waa qabaachuu hanqatte qabsoon buxa dhabdee dhabamuu mudatte duubatti deebite daraan sakaalamte woboon dandamatte qabsoon saba keenya dhabamarraa oolte woboonni deebite daraan sakaalamte woboon dandamatte qabsoon saba keenya dhabamarraa oolte woboon dandamatte qabsoon saba keenya dhabamarraa oolte Tula gara lama kantiinni bobbaase xayyaaraa fi taankiis wobooti tulchise yeefaatu guyyaa dhoosee golgoleesse injifannoo cabsee woboon diina isaa salphina uwwise yeefaatu guyyaa dhoosee golgoleesse injifannoo cabsee woboon diina isaa salphina uwwise injifannoo cabsee woboon diina isaa salphina uwwise. Hoggana filatee
irra walii galee itti fufee qabsoon duubatti hin deebine dhabamarraaf golee itti fufee qabsoon duubatti hin deebine dhabamarraaf golee itti fufee qabsoon duubatti hin deebine dhabamarraaf golee dhabamarraaf golee dhabamarraaf golee dhabamarraaf golee.